ما أنت هتنمو كده دمو بيكون على فنان زرار. بسم الله الرحمن الرحيم ما تاتي فكر لبو لبو يبسا دي لبو ما هي يعني بدي لبو انت ناهي بيدا نكتي ما انت لبو فكر يا الله Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba. Galata rabbii makiin guddiidhuma taate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha guddiidhuma taate. Garuu imimmaa tokko natti dhufeessa dhugaa waaqaa jechuudha. Naashin akkas taate lubbu maal taate ibsa barri na nyaate anaaf jettee biyya kana dhufte. Wayyoo naashin jettu dhugaa waaqaa jechuudha. Labbiin koo dildil silaa mucaan dura mee piraankiin godha jedhee silaa dhageenya miti garuu viidiyoo irratti gin yommuu ishiin akkas taatu dhugaa waaqaa jechuudha. Waan hin godhuun dhabee lapheen koo laal dildil itti wajjiniini. Dhugaa makiinuma guddii taate ibsaa hojii keenyaa dhugaa biraankii akkanaa walirratti hojjechuun hin ulfaata. Isuma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hin ulfaata. Isuma dhugaa jechuudha. Ishiin amma inni ishiidhaaf jedhee raawwatee ishee biraa achi deeme waaqni fidiniiti jechuudha. Osoo wanti tokko mucaa kana mataan isaa iyyuu dhukkubsate isheetti itti gaafatama jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e kananti ni dheetii miti. Osuma xiqqoo mataan isaa dhukkubsate osuma xiqqoo waa tokko intini jedhee itti gaafatamti jechuudha. Bo'uu miti dhugaa kan waa meeqarra ofiin ga'uu qabdudha. So osoo dafee waan dubbachuu baateeti maal akka ishiin taatan hin beeku. Yommuu itti fiigdee gara alaatti gadi baatu sana maaliif akka ishiin baate naan galle nama waamuudhaaf natti fakkaatti garuu gadi fiigdee nama waamuu natti fakkaate garummaa innaan modhattee nashiidaatti bantu sana. Ani namatti dawwala harteense maasin midhaaniin jedha osumaan akkana dhu lakkaa ishiin nashiidaa bante waanuma qabatanii dhiisan nama wallaalchisa jechuudha argitanii gaafa namni nama biratti waan tokko intini jedhu waanuma qabatanii dhiisan nama wallaalchisa. Baay'ee nama garrama dhugaa rabbi baay'ee tokko na ajaa'ibeesi baay'ee tokko na naasise jechuudha. Osumaan beeku piraankii silaa akka piraankii ta'e nan argaa osumaan arguu gin nannaye maaliif akka ta'e hin beeku gaafa ishiin akkasittiin akkas tattaatu baay'ee tokko na naasise. So piraankii akkanaa osoo walirratti hojjechuu baatanii gaadha garuu nama bashannansiisa namatti tola gin tarii akka carraa ta'ee osoo inni dafeetiin naqqa'uu baatee dafeetti dubbachuu baatee tasa waan tokkorraa nuuf ga'uu dandeesse jechuudha. Hin beekamu maaliif mucaan kun ishii dhaadhee raawwateeti gara biyya sanaa kan deeme yaanni ishee kanadha jechuudha. Viidiyoo keessattuu dhageessaniirtu maal akka isheen jettee wayyuu lubbu maal taate anaaf jettee gara biyya kanaa dhuftee raawwattee maal taate jechaati turte jechuudha. So osoo inni dafee dammaquu baatee osoo inni achumaan ture maal akka ishiin ofirraan geessistu maal akka ishiin taatu tilmaamuun hin dadhabamu jechuudha. So piraankii akkana yeruma walirratti hojjetan illee turuu miti dafanii ta'u walitti hintine jechuudha. Haa ta'u malee immoo piraankii akkanaa kana walirratti hojjechuun baay'ee gadheedha. Nama waliin bakka intini raawwate yookiin mana tokko keessa waliin jiraatu bakka jireenya sargii godhatee waa hunda intini jedhee raawwatee waliin jiraatu yoo ta'e malee namni akkatti hiriyyinatiidhaan walitti dhufee akkasittiin piraankii akkasii walirratti hojjetu baay'ee intiniidha jechuudha. Baay'ee sodaachisaadha. Maaliifin sababa nama sanaatiin waa tokkorra ga'uu danda'ama namni suni. So osoo amma ibsaan dafee dammaquu baatee mucaan kun maal akka ishiin taatu tilmaamuun nama dhibu yookiin baatee nama waamti yookiin of isheetee waan tokkoof goote jechuudha. Sini galee so rabbi nama haa baasu waan kana piraankii akkanaa walirratti hojjechuun baay'ee gadheedha. Waan akkanaatti hin deebinaa isiniin jenna ibsi shaandamaki waan akkanaa piraankii akkanaa walirratti hojjetinaadha. Hanga sargii godhattanii wal fuutanii maatiin keessanis walitti dhufee wal bartanii sirriitti walitti nettanitti jaaruu jaalalli har'a jiru boru hin jiru jechuu miti. Haa ta'u malee gaafti sunii fi har'i tokko miti jechuudha. Mucaan kun har'aa nama biraa biyya sana keessaa namni inni bira deemuudhaaf deeme hin jiru isheedhaaf jedheeti jechuudha. Biyya sana kan naqee gaaf biraan haala biraan kichaati irratti gaafa laallu akka inni of dadhabeedha wantichi waan ta'eefi. So saba isheetiin jedhee raawwatee gara biyya sanaa dhaqee yoo akkas ta'u
bakka ishiinillee kaa'uuf hin jettu sini galte ishiinillee haala gaarii ofiif hin qabdu ilaalcha gaarii ofiif hin kennitu jechuudha yeroo sanatti anaaf jedhee inni dhufee biyya kanatti rakkinni kana irra ga'e akkamittiin jiraadhatu jira jechuudha. Akkamittiin jiraadha maalan jedha maal jedheen namatti himaatu jira sini gale maal jedheen hiriyoota isaatti himaa maal jedheen hiriyoota kootti himaa maal jedheen maatiitti himaa kanatu jira jechuudha. Kanaafuu piraankii akkanaa walirratti hin hojjetinaa please kana sinii dhaama. So haala biraatiin immoo baay'ee tokko nutti toltanii jaalala kanaan caaluu rabbi siniif haa baay'isu. Viidiyoo hojii wayii argeetiin hin ture Tigist biyya galtee jirti mitire Tigist isheen Dubaayii keessaa waliin dhooftu suni Tigist iluu jedhamti miti. Dheengadduun dhiyoo kana maal jetti jaalala makii fi ibsishaatan jiraataa jira jaalala isaanii natti fakkaataa jira jaalalli koo jette hanga namaaf fakkeenya taatanitti jirtu jechuudha. Hanga namni fakkeenya isin godhatutti akka jaalala isaanii hanga jedhamutti jechuudha. So rabbi ammallee walitti sinaa urgeessu jaalala keessan namni inaaftee jaalala keessan akka jiraattu akka jaalala isaanii jedhanii jaalala isaaniillee akka bareeffatan namni kamiyyuu ilaalcha namaaf fakkeenya ta'aa jirtu ammallee kanumaan caalatti fakkeenya ta'aatii mul'adhaa isiniin jedha. So piraankicha jaalladheen jirasi garummoo itti gaddeen jirasi baay'ee nutti tole. Annaa haaluma kanaan itti fufaadha laakii isiniin jennee jirra garuu waliin naasisinaa naasuu akkanaa walirratti hin hojjetinaadha. Akkasiin isiniin jedha hedduu jaalladheen jira akkasuma immoo namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'aadha. Namni maatii koo taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma isiniin jedha. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwinaa. Bye bye. Halo,